Oduu ammee Poolisiin magaalaa Finfinnee lubbuun darbuu Qananii Addunyaa waliin wal qabatee hiriyaa ishee weellisaa Andu'aalem Gosaa fi obboleettiin isaa to'annoo seeraa jala oolchuun gabaafamaa jira. Oduun miidiyaa hawaasaa kun warreebaadha. Hiriyaan ishee kun maal balleesse laata? Rabbi dhugaa yaa baasu. Qananii Addunyaa maaltu mudate laata? Maatii fi firoottan hiriyoottan ishee marraaf jajjabina kennu. Duuti kichuu akkanaa baay'ee nama rifaasisa. Qorannaa guddaa poolisii barbaachisa. Qananiin mucayyoo qaxalee reefu ol guddataa jirtu. Fooliin Oromummaa irraa urgaa'us boqabeettii durbaati. Sabboonummaa namni irraa barachuu danda'u irratti ifatti mul'ata. Safuu fi safeeffannaa hawaasaa eegdi. Sagantaa Oromoo fi waltajjii gurguddaa irratti faaya Oromoon bareeddee al hedduu argamti. Gama miidiyaa hawaasaan aadaa ummatichaa beeksisuun shamarran reefuu boqu ol qabate keessaa ishee tokkodha. Gaafa ijoolleen keenya akka solbaan mul'atan hedduu itti gammanna. Mataa Oromoo ol aadaa fi duudhaa Oromoo calaqqisiisu jennee bakkeenya irra keenya ittiin boonna. Amma yoona gara miidiyaa kana seenee du'a Qananii dhaga'u hedduu rifadhe. Akkamitti maaliif gaaffii guddoo natti uume? Dhukkibamoo jedheen barreeffama hedduu namni barreessu ilaalaan ture. Amanuun rakkise. Qananii Addunyaa edalkan sa'aatii 9 akka sa'aatii biyya keenyaatti gamoo 5ffaa irraa of darbitee boqotte jedhamaa jira. Gaaffii nama shakkisiisu tokko garuu gamoon kun isa 5ffaati erga jedhamee tokkoon bilookkii eegdota qaba. Hoteela moo appaartaamaa kireeffatan yeroo halkan sanaan mana baatu hojjettuu manaa yookaan abbaa warraa maatiin homtuu mana hin jiru. Ragaan isheen gamoo irraa of darbachuu ibsu maaltu beekamee jira? Security kaameraa yookaan home kaameraa irratti wanti mul'ate yoo jira? Mucayyoon kun daa'ima kichuudha. Hinaaffaan yookaan hubannaan dhabuun tarii wal dhabdee fi garaagarummaan yaada namootaa fi mana keessaa yoo jiraate illee akkamitti murtee akkasii fudhatte? Moo harka namaan miidhamte? Maal jechuudha? Adeemsa seeraan qoratamee maatii fi firoottanii fi uummataaf ifa ta'uu qaba. Yoo kanan taane hireen ola deemtota hedduun akka baalaa harca'aa oola. Isaa'u shamarran guyyaa gara guyyaatti aarsaa lubbuu qaaliin darbaa jira. Nagaan boqodhu.